Evening star candlestick pattern jechuun ammoo candlestick patternii piraayisiin yeroo dheeraadhaaf app tirendii irra yookaan immoo bullish structure qabatee turuu agarsiisu sun tirendii san itti fufuu dhabuudhaa fi kana booda gara beerishitti gara daawun tirendiitti riversi godhuuf qophii akka qabu candlestick patternii nutti agarsiisu ta'ee formeeshinii kaandilistiikii sadiitii fi kaandilistiikiin ishiin jidduu jirtu kun qaamni isii xiqqoo akka taatee fi kaandilistiikiin bitaa fi mirga ta'e qaamaan gurguddaa akka ta'anii fi kaandilistiikiin sadaffaa yookaan immoo beerish ta'e sun muumentamii qabaatee gara gadiitti yoonii fi kiloos ta'u taate kaandilistiik formeeshinii akkasiitiin evening star kaandilistiik paatern jennee kan lafa kaa'uu dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf piraayiziin bifa kanaatiin gara olitti ol deemaa ture. Naannoo kan erga ga'ee booda kaandilistiik formeeshinii kana fakkaatu yoo kan ta'e kana booda piraayisiin keenya walumaa galattuu gara gadiitti beerish istiraakcharii yookaan immoo daawun tirendii qabateeti gara gadiitti deema jennee anticipation akkasii yookaan immoo tilmaama akkasii akka nuti qabaannu kaandilistiik paaternii nu dandeessisuun evening star kaandilistiik paaternii jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo fudhachuu dandeenyu taateef piraayisiin bifa kanaan aptirendii irra ture. Ergasiitii naannoo kana geeti maal godhee evening star kaandilii kana nu kennee jiru. Evening star kaandilii ta'uusaa immoo kan nuti ittiin beeknu formeeshinii kaandilii sadiiti. Kaandiliin bitaan jiruu fi kaandiliin mirgaan jiru muumentamii qaba. Kaandiliin ishiin jidduu jirtu kun immoo kaandilii xiqqishoodha jechuudha. Asitti kaandilii small taate takka qabna. San booda bakka isiin kun itti close taate kanarratti seer posiishina seennee stop lossii gubbaa kana kaa'uun teek piroofitii immoo kii levelii fuuldura kana jiru keenye piraayisiin kana booda gara seel posiishinitti akka deemu tilmaamuu kan nu dandeessisuun evening star candlestick pattern jennee lafa kaa'uu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Asitti fakkeenya fudhannee okolaa taateef ammas naannoo kanatti piraayisii maal godhaa ture haaya kana cross godhuun bullish structure asitti biree godhee bullishii asitti biree godhee bullishii ture. Ergasiitii immoo bakka kana dhufee maal godhe evening star candlestick pattern nu kennee evening star candlestick ta'uu maal beeknu immoo asirratti kun muumentamii qaba kunillee muumentamii qaba kaandiliin siin jidduu jirtu kun qaamaan xiqqishoo taate waan jirtuuf bakka kanarratti seer poziishina seenuun as gubbaa stop lossii keenye teek piroofitii immoo kii levelii naannoo kana jiru fudhachuun asirratti piraayisiin kana booda gara gadiitti seel poziishinii yookaan immoo daawun tirendii akka nuti fudhannu kaandilistiikii nu dandeessisuutiin maal jechuu dandeenya evening star kaandilistiik pattern jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Asitti illee fakkeenyaaf haaluma kanaan piraayisiin maal godhee haala kanaan gara oliitti ol deemaa ture naannoo kanarratti maannoo kannee evening star kaandilii nuqanne evening star nuqannu isaa faktiin beeknu maali kaandiliin bitaadhaan jiruu fi kaandiliin mirgaan jiru kaandilii muumentamii qabudha. Gidduu kanatti immoo kaandilii qaamaan xiqqishoo taate kana waan nuqanneef kaandilistiik formeeshinii kaandilii sadiitiin argamte kanaatiin maal jechuu dandeenya evening star jechuu waan dandeenyuuf bakka kanarratti maal jennaani asirratti seel poziishina seennee seel poziishina eegee seennee booda stop lossii kana gubbaa kaa'uudhaan teek piroofitii kii levelii naannoo kana jiru kana taargeet goonee piraayisiin gara gadiitti bifa kanaatiin akka inni nu deemu antisipeet godhuu kan nu dandeessisu ta'a jechuudha.